Aye number le sedi fa mana god. Areti. Ifa masifa god. Ya. Magala Rashid kala matu amma sita si sala. Hello, ati mon si update me tila nuku wonte kan tigala ma. La wallahi kunola de kala matu siti amma sinir ga de kala matu. Ya Allah ta jirra ko tu galatis. Isa jadi kuma sadi wadda bani borani tidebi aisatti arran dandau walla besa itti kenni kamera tiken Okay, nanti nasa ilmina man fendo kongora adongora sasemo yani di fama koda sunu dino. Ifama gafatu ya andi fama ranke bala rakko ngabuna te rakab ke bala di fama sakuma sadi bordu bala itu an sura ken fanni sambir biri basari fa furtama wasinna hudatte kana ilmina mawani ndo tari arte wan kana rawachu dandesa wan kana mura woteta firotan ke nama gurguddara nama baye qali tani e chuda firotan ke Ila ke milis. Surang kasana. Kuma ke to ko fantasi. Surang kasana. Meski ni lepas saya buat dengan aku, tadi, masuk boleh kan? Oh, board. Okay, kamera bana dawri modi warabdanu kamera bana wana jiru ajedu ilmana mati ndogo gora ilmina mamodo gora saw bachu wangu dara firotan case wasilan case namota qalbi qabanuda namota maqasani akka lubbute gatanuda jirra jirtun kun lejer kamana kesu meso dabu male maqansa surasa nama baye dabbate mon masuru anni nama daragatu abo wa sagare katti murid nama daragatu nama daraga barbadu nama maqasa eggatu nan jedhe jira adebi kale ojin ka babbole so adebi abora ko wallahi tumuren ojin de ma fani bara di fama agafatu alex inde bisa alex tayi de bisa obbole so ojin ka ba adebi mucay ni jira jirtu jedhan kuni nama baye dalaga barbaduda birri kuma sadi dibashantu afi akasini mattetti sanammo ilaalcha jaarsaatii walitti finne xumurra yeroo viidiyoo saayoon qollo fa inkaasu maala waan hojiirra jiru farra jaarsummaa dubbachuu waan hin dandeenyeef amma boritti qollofuu danda'a viidiyicha borbooda oo walii galle kolfiidhumatti ta'a yoo walii galu dadhabne garuu nan baasa jechuudha. Okay addeebii waan siin jedhu jedhii Resiti ergera WhatsApp irratti siti ergera resiti amma. Nani laal dhaggeeffadhu. Ati biraa dabi nadiifata taas deebi'e. Okay nuure aariinis haa ta'uu waan fedhen haa ta'uu dogoggora koo fudhadheera dogoggora koo argeera namni dogoggora dhiifama naa godhee nadiifaadhaani jechuun dogoggora raawwatetti dhiifama gaafatta malee mana fuutee irratti booda walii galla rakkoon hin jiru. Waa'ee kuma sadii irratti booda walii galla. Nagaa miti mul'atu kan sirriitti si argaa jiru. Dhagahu jira. Dogoggora raawwadheera haariin raawwachuu danda'a. Garuu wanti kun immoo wanta raawwadhe kun sirrii miti maqaa maatii kiyyaatiif illee gaarii miti nan dogoggore. Dhiifama naa godhee nadiifaa dhiifama gaafadha deebii nadiifaa dafi waraabaa ijoollee isin immoo maaliif dubbii kaasuun barbaannu kana booddee waan ta'eef. Ayya dhiifama naa godhee nan dogoggore. Mul'atu sirriitti mul'atu yaa. Kana mara fide waan kana mara fideetu jira waan ta'eef kanaafuu nan dogoggore dhiifama naa godhe. Yaa maqaa bira kiyyaatiif illee waan gaarii hin taane hojjedheera. Waan fedhe yoo natti balleessite illee maallaqa kana fuuchuun koo dogoggoraa dhiifamaa hidhika sirriitti. Ayyan nan dogoggore dhiifama ammoo waan itti dabaltu kanallee rabbiif jecha illee namaaf illee jecha illee narraa kaasisiisi viidiyoo kiyyaallee narraa kaasisiisi aariin na godhe waan itti aari anatu beekaa. Kanaaf kalaase amma isin birrii duubaan itti qaxxaltee laal birrii duubaan itti qaxxaltee oftu kanallee rabbii kan madaasi kana isin nyaata.
natu xumura sun jaarsummaan xumurama waan asin jedhe qof wanta raawwadhe kun dogoggoradha nan balleessee dhiifama hidhati maallaqa shaantaa kee eeyyama kee malee quba kaa'u ilaal jedhee bar tokkummaa shaantaa kee eeyyama kee malee nadagayi shaantaa kee eeyyama kee malee quba kaa'u nan balleessee dhiifama naa godhee dhiyaasaa gabaabaa ayyee nan balleessee dhiifama naa godhe aareeti Dhiifama siifaa godhu. hayyee Rabbi dhiifama siifaa godhu. hayyee dhiifama sirraa qeebaltee ani illee sirraa qeebalee akkuma tokkotti lammaffata yeroo kamuu hojii namaa wal hojjettu keessattuu Dubaay keessatti namaan aggam yoo walitti buutellee maqaa keetiif maqaa maatii keetii eegii dogoggora ofii baruun immoo waan guddaadha dogoggora kee baga bartee dogoggora beekee beekuun immoo dogoggora isaa shaantaa namaa quba kaa'uun gatii nama kaffalchiisuu danda'a sirrii miti dhiifama gaafatten illee dhiifama sirraa gama kiyyaan qeebaleera garuu borjaarsummaa dubbannee hin sirreessinaa boris hin dhiyaatta borjaarsummaa nuti dubbannu waa'ee isa 3,000 maqaana balleessitee ankuma 3 qofa shaantaa keessaa fuudhe haaree jette. Maqaan balleessii tokkummaa dhugaadha maqaana balleessite sanni jedhu. Aboo dhaabi waan akkasii kana dhaabi kanaa miti yoo jette mucatti kaayyamuun maal kun kaayyamuun sejammarati dhageeffatu akka hojii nyaannee dhundee dhofadhaa jirtaa bara. Okay halas. Dhugaa bilooksi godhaan intalattiinan wallaahi billaahi nadiifa bilooksi godhaan na jalan dubbatiin kaayyamu shakilat. Isa wajjin nyaannee dhundee ragaa qaba waan ta'eef ragaa si geessuu danda'a sheerii lakkoofsa sii godhaa. Isa wajjin nyaannee dhundee dhoffattee maqaan balleessu jirta. Halas si kafalee miti. Nadiifa na jalan dubbatiin nadiifa bilooksi godhaan na jalan dubbatiin kaayyamu. Jecha maraataa dabar hojii Hello. Enna Nure Nure isa kuma sadii maqaati balleessitee sin balleessine borisini dhiyeessaa kakaadhaan godhamna atillee waan itti ba'e akka gootee waan jiru hin himta bor tolee rakkoon qabu yaa isa kana immoo godhamneerraa risiitiin ani ilaala galee kuma sadii galuu isaa cheekii nan godhaa isii irratti immoo natu dabarsa walitti funaaneeraa fi bor walitti deebina anillee hojii qabaa dhiifama gaafateera borsaa ishee quba kaa'uu nan balleessee kan na deemee dhiifama hidheera yeroo tokko miyuutii irratti qabaa moditor yeroo tokko okay harkan na deemee dhiifama jedheera dhiifama immoo ilmi namaa dhiifama qeebaluudhuma qabaa an qeebaleera viidiyoon obboleessa kana irratti hojjedheen qabaa viidiyoon sana yeroo fi amman dubbii kana sirreessutti silaadhuman sirreessan ture yeroon hin qabu sababa yeroon qabneen nan qollofaa jechuudha viidiyicha nan qollofa hin kaasu nan qollofa amma boriitti amma bori sirreessutti jechuudha maaliif 3,000 nuu galchi jedhaan ture waan ta'eef isa 3,000 immoo hin fuuneedhaa jira waan ta'eef obboleessichi galcheera waan ta'eef yeroo hordoftoonni keenya akka qubanu qabaattanu viidiyicha hin kaasu nan qollofa malee isin hundinuu buufadhaa ammasitti na jala deemaati amman qollofutti bori immoo gaafa isa 3,000 sana qulqulleessine gaafa isa 3,000 sana qulqulleessine ta'e viidiyicha ka'uu danda'a jechuudha. Qulfii keessa taa'uu danda'a. Yoon qulqullaa'u ta'e gadan lakkisaa jechuudha viidiyicha. Ammatti immoo ijoollee birrii 6,000 isin himattee 3,000 akkaawuntii keenya irra ga'eera jechuudha. Qarshiin 3,000 Dubaay. Dirahama 3,000 Dubaay nuu deebisaniiru jechuudha. Isaan shaantaa quba kaa'ee fuudhe keessaa 3,000 nuu deebisaniiru. Kanaaf amma bor walitti deebinutti hojiin qabaa. Bor walitti deebinaa borii dhimma kana hin goolamnaa galatoomaa ulfaadhaa jirraa jirtu illee bor yaada isaa dabarfata amma sii ba'een viidiyoo qollofaa jechuudha galatoomaa hojiin eegale waan ta'eef bor walitti deebina nuuree dhageesse miyuutii irraa ba'i nuuree miyuutii irraa kaas hojiin qaba waan ta'eef ijoo dalagadhee nyaadhaa galatoomaa warri viidiyoo kana sheer gootan warri kooppi linkii gootan warri riipoosti gootan gaafa nuti waan namaa dubbannu hidda kaamne dubbannu ammallee sheer gochuu cimsaa itti fufaa ammallee sheer gochuu itti fufaa sheeriin keessan bu'aa guddaa qaba boriin isin galateeffadha irra deebi'ee har'a ba'uun barbaadee hojiin qabaa galatoomaa ulfaadhaa wallaahi seenaadha kuni mucichi isa galatoomu intalli isa galatoomtu akkaawuntii yeroo tokko tuun baafatin
akkaawuntiin loobii jimmaa jedhu immoo kan isaa osoo hin taane nama ergadheedha. Naaf ergame. Akkaawuntichi naaf ergame. Isa miti abbaa dhimmaa miti. Tiiktookii nama biraati naaf ergame. Quba qabaadhaa isiniin jedhaa baarakallaa ofii. Tokkummaan dubbisiisin jira tokkummaan. Karaa keessoo isin bilbila. Karaa keessoo isin bilbila. Dubbatu yeroo tokko gabaabsi. Anka jedhuu barbaade dhageetta. Viidiyoo sana nan qollofaaf jedhe. Tokkummaa. Jirraa dhageessaa. Jirraa jirtu dhageessaa. Jirraa dhagayi. Dhagayi jirraa. Dhagaan jira dubbadhu yoo dubbachuu barbaadde yookaan naa caqasaa dubbatuun yaa barbaada. viidii bor xumurraa isa kuma sadii bor walitti dhumnee akka jaarsaatiin xumurraa amma viidiyoo gadi bu'een kaasaan siin jedhee bar qollofan jedhe. Namni kamiinuu ta'ee bee hojii qaba. Namni kamiinuu ta'ee dalagatee biyya namaa jiraata. Kanaaf wanti walitti nu fidee wanti kanallee waliin nu fidee jedheessi. Kanaaf dhimma kana yoo fixan ta'e ammaan tana fixuudha. Maali wanti bultii gahe wanti bultii Aboo mucattiin namaa dubbatti waan namni siidhaa dubbatu hin beektu bar kaayyamoo kana yeroo nama maraachiti bar.